gaafa biyyatti galee isinitti guddise diqaalaa sanatti gootan hin guddiftamoo hin gattan saniyaam. Akkasii jechuun haadha faatee atillee jechuun arrabni homaa faayidaan qabu ati hayyuu nama dubbii beeku nama wallaahi jechuun si duuballee ati akka nama jechuun akka nama dhiiraa tokko gadhaabattee nama dubbii beekee nama ofirraa deebisuu danda'u nama guddaa jechuun namni qaamaan guddate osoo hin taane yaadaan guddata. Kanaafuu jechuun waa'ee arrabaa kana keessaallee baa'ate hattuu karaa lolaan jirtu akkasitti wallaahi bareeda jedha. Kakaanii namni haga feete duwwaan feete jabaa feete taate arrabni namuma diqqeessa malee waan meeshaa namaan hin jedhu. Kanaafuu waan kanan dhaga'iniiti ati itti madiifteeti jechuun arrabni nama diqqeessa namni waan xiqqoo gadi waan tokko gadi bu'uun qabu akkasitti jabaadhuu siin jedhu. Ani illee jamucaa kennaa fuudhuu barbaada ifaa jamucaa kennaa galchuu barbaada. Sagaleen kee jira? Hin jira suusii. Jirta? Jira galata rabbii akkam jirtu? Fayyaa keetii? Baga jiraatte naa dhufu. Lullattii deemna? Wayyaa Maayyeessu. Ani waan jedhu uummanni jechuun namni 363 jirtan kuni ergaa takkaan dabarsuu fi barbaada. Ati mana ayyaama naa goota. waan barbaadde jedhii feetu na arrabsii feetu na faarsii feetu ergaa dabarfadhu feeta firiidha manni kan qoon rakkoota kan qabu. Eessatti faddee rabbitura alhamdulillah. Ani waan isinin jedhu qoshii yaadaan qaba baay'ee illee isinitti hin dheeressu. Miidiyaa kana samoona kana dhiisnee jirra garuu isin daawwataa jirra duuba teenee gaariillee badallee isa kamtu maal akka isin hojjetaa jirtan. Haa ta'u garuu jechoota miidiyaa kanarra deemu keessaa haati faadhee yoo arrafamte eenyu gadi deemiti. Namni kamuu inni arrafamaa arrafamtu rakkoo miti. Garuu saboo isheetiin arsii guutuu walitti qabanii arrabsuun maaliif barbaachisa? Inni lammataa immoo haati faadhee dullattiidha warri jettaniif gaafii isinii deebisuu barbaadan jechuudha akka nama tokkootitti. Ani yoo waan tokko balleesse waan inni dalagee fi waan balleesse sanirraa ofirra dhaabadhee ilaalee waan nama daalu wayii ilaalee dubbadha. Fakkeenyaaf haati faadhee erga gaafa miidiyaa kanarratti gadi baate irraa eegalee dhiira Oromoo wajjin keesingii wal goote wayiin dhiira Oromoo wajjin akkas taate sanuu hamma isiin kaayiroo deemte malee namni gizee isiin biyya arabaa keessa teessu san namni maqaa isii dhahee jira. Gizee isiin kushiinaa keessa akkasitti dabbaa ofii guddaa sanii sirbaa turte sanii mee dhuguma namni takkattiin jechuudha maqaa isii waan isirraa himtanii yoo waan isin Fuudhaanii wayya barsanii bara mana waan hin qabdanii silii malee isinoo har'a jechuu osoo dhiirri qubni keessan kan isin keessatti shamu gadi baasee addunyaarra isinoof osoo sheekni isinirraa saalfatu osoo qeesiin isinirraa saalfatu namni barii ilmi namaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf dhiiraa wajjin gachiisuu waan tokko warri qubni keessatti shamee warri qubni keessatti ciccitee viidiyoon isaa si'achi deemu ka addunyaan xireeffatee addunyaan ajaa'ibsiifatee addunyaan dinqisiifatee har'a gadi bahee dulleetti namni yoo dulloome rakkoo mitiidha. Dulluma itti geettee dulloomta. Ati osoo waan balleessin osoo eebiin kee gadi hin bahin dulloomuun rakkoo miti. Of course wallaahi laazim osoo dullatti taate mee isiin jechuudha. Feetu jimma haa taatu haati faadhee feetu arsii haa taatu nuti gandummaa hin qabnu bakka feetanitti galchaa. Garuu viidiyoo matakkatti waa'uma isii waan mataa isii cabsu waan amilee isii cabsu waan dulluma isii itti qaanfachiisu nuu fida. Nummoo keessan ka qaamni baangaalli fi jechuun Paakistaanin isin keessa rafuu miti ka qubni keessa isin keessa shame gadi isin baafna ragaa wajjin ka silkii kenna nu karrabse maaf kabajaa wallaaltan maaf kabaja diddan isii takkatti arrabsuu dandeettan akka feetanitti haati faate arsii bakka buute arsii bakka hin buutu arsii bakka bu'ee isii argate miidiyaa kanarratti namiyyuu of danda'ee of ta'ee jechuudha dirree demokiraasii irra jiraata jira dirree demokiraasii jechuun immoo tokkokiidha miidiyaa jechuun dirree demokiraasiiti. Maal abbaa keessanii osoo qubni keessan qaama keessan keessatti shamuu osoo eebii keessan akka wallaahi la'aazim jechuun namittiin sun azala jiraachuu dandeetti waraabbil kaaba ka isiin gizee shaaworii seentu eegee ofii ati achi oofa baangaalli Paakistaanii birrii irraa fuudhaa Suudaanii wajjin Suudaanii akka nama makiinaa bitee makiinaa keessa teettee deemti bal nama icceetii kan keen beeknee fi nama keezii kan keen beeknetti hime ishii arsii irraa gadi bu'e jechuudha.
yoo namicha jaalattee waan taatu wallaaltee akka duraanii sadarkaan sirra dhaabatte baangaalima Pakistaanii achitti agartee siin deemu san jechuudha. Haadha makiinaa nu taate makiinaa nu bitte maashaallah tabaarakallaa. My goodness. Isuma saniin naa kennii jedhiillee ceennumma siyaa kennu. Kana booda ijoollee sikkoo mandootirraa dhiirarraallee taanaan wanta kan argattu sababa isaaniitiin immoo nu narrabsin. Kanumaa isiniin jedhaa. Anama barii biyya argitee lafun oola laali. Bakka diimaa tana irra maran tana argitee ilaali. Bakka diimtuu asitti irra maran tana laali. Bakka amma kun amma isiidha jechuudha. Gizee miira keessa galtee addaan tokko rabbi isa haa jallisuma bakka kana isin jallisin bu'anii. Gabbaasa godhatu san jechuudha. Bakka diimtuu irra faayan san argitanii miti. Bakka diimtuu irra faayan sanii waatu jira jechuudha. Jarana rabbii jedhaati. Wallahi video normali kino imutti ni bede cuma qasam billah video jira kaati kamera ummata argisiisu kan an tokko tokko na da ba male as baashe argisiisa wa qasam billahi alazim mushi kana kuni barka amat argisiiftu kuni barka wa kan argartanii mira kun laala ila argitanii video laala ila argitanii bakka jechuudha. Wallahi anama laala namni kun adaa homa namarraa eeggata miiseenjeriin kun tik godhanii na guutanii barlaa argitanii. Bakka amma diimtuu kana jechuudha. Bakka diimtuu amma irratti irra kaayan kana wannoo irra kaayan kana jechuudha. Bakka jedha rabbii rasuulii jedhaati jechuudha. Ani immoo waama xiqqoo dubbadhee si jalaa gabbu'aa ati haadha faaxee bareedduu koo baay'ee hayyuu namaati. Ayyoo barbaada nama soshaalii jalan deeminii biyyee haa dubbattu kaddeen qoyin. Jecha sooshaal miidiyaa kana dhiisii namni beektaa gaduma nama cabsa malee ol nama guddisu. Ati immoo waa baay'ee yoo argitee dabarsiteertallee na fakkaate maaliif baqattummaa irra waggaa dheeraa turteerta. Isa namni siin jedhu dulluma wallaahi alhamdulillah namni yeroo nama eebbisu rabbi umrii si haa dheeressu umrii har'aa geessaa siif haa kennu namaan jedhu miti yeroo nama eebbisu beeku kan naannoo keenya akkas jedhu inni dullumaallee homaayyuu miti nama achi ga'eetu alhamdulillah jedha. Kanaafi bootaan kenninuuf jechama barbaadeeti ani arrabni waa tokkollee faayidaa hin qabu ofirraa dhiisii ati jireenya kan kee jiraadhu akkuma duriititti. Maaliif gara laaftuudha beektuudha nama gorsita. Yeroo ati laayifii galtee waa'ee bultii namaa faasottu maashaallah jedha wallaasuma jedha taa'e jechuudha. Naa kanuma jechuu barbaadate. Ana bar waa baay'eetu natti wanna jedhama ana akka argin dubbadhu malee jechuudha. Wallaahi amma yoo laaltan jechuudha waan kana argaa jirtan jechuudha. An garuu yoo hin dubbadhu beektan jedhan yoo callisirra naa jirti. Yoo callisirra naa jirti jechuudha. Gitanii wallaahi waan argartaniiti waan asii sukumamaa jiru kana jechuudha. Yoo callisirra naa jirti anamma bar nan qaanfadhaa bar. Nan qaanfadha wallaahi irraa hin qaanfadha jechuudha. Namni wasaa kaniisaatii fi ayyaan isaa qabatamaan ala keessa jiru mee maal godhuun irraa haasofti. Wallaahi maal godhuun irraa haasofti maal godhuun irraa dubbatti maal godhuun irraa qaatti. Namni barka yaa ofii eegee sitirii ofii eegee yoo alarraa galee irra jirti jechuudha. Wallaahi yoo alarraa galee irra jirti. Gatii kana ta'ee fi asbaasi mee jedhan guys kaampaaniin tiktokii waan akkanaa kana hin jaallatama. Haadha faadhee hidhayyee amma gaafii takka qofa gaafadhu isheen illee maal inni beekta dulluma kan keetii waan ol qabate waan akka mali uummatatti argisiisaa jirtu ragaa kana yoo sii fidani ati gaaf sana agartee dulluma noormaalii dulluma qaamaa osoo hin taane isa dulluma jiruudhaan osoo jirtu lubbuun duutee dulloomte jechuu isa akkanaa kan yoo sii fidan welcome jedhini marhaban jedhini dullumni tanteetillee dhugaadha gaafa san dullummaa tantee sii dhugoomsina jechuudha nullee sii galee arramoo qobaadhaa Lubiyyee kabajaan dullummaa rakkoo. Yaa of course I am dullatti kabajaan dullummaa rakkoo qaba sareetu. ofirraa haasee abboo duddaadhatti jedhee Haadha faate kasiin jennu hatama nama guddaa jechuun wallaahi nama baay'ee biyya biraa irraa bakka maraa jechuun namni akka wayitis ilaalee yoo namni nama arrabsuun wallaahi hin diqqaataa beekta namni nama arrabsuun illee ta'uu waan kanallee namni martuu ka argu ima arga ka nama maraatu jechuun namni yeroo ammaa jiitii jechiyya ati kanallee ol hin baasin ittuma dhiisiiti homaa siin godhu
Kanaafuu yaada kana amma irraanfadhuuti itti matiisiiti jireenya maal siin godha maa ijoolleen xixiqqoollee dhufti isii birallee wannaa bantee duwwaa waluma isa maa fiyyiti malee homaallee faayidaan qabu akkasitti jabaadhu siin jedhaa fayyaa ta'e sanyii. Isin irra luftee bari isin tuffattee isin irra luftee Suudaanii biratte garaa jechuun nama dhageessii osoo hin taane namni osoo dhiirri Oromoo kuma akkitil meeqa kam lafa jiru dhiira Oromoo irra taree dhiira Oromoo irra tankaarfatee jechuudha akkasitti deemee aadaa makiinaan isin oofaa turte sunu kan Suudaanii jedhani. Ila biyya kanatti haadha ta'e namni tokko wal biraa dhufe walitti wanti dubbattee waan wal godhullee hin jiru wallaahi dhuga siin jedha. Asitti biyya kana oduu fakkeen wal birallee dhufe wal bira dhufa malee namnummaa waan tokko rakkoo walirra geessullee hin jiru maaf biyyatti baay'ee biyya jechuun seeraati. Kanaafi namni martuu waan fedhe akkuma dimokiraasii yaada argee qaaqarna malee homaallee homaa waliin godhanii akkasii jabaadhuutii fayyaa ta'ii. Martuu waa jechuun waan hojjetu martuu maali waa himata wanti Suudaan illee jechi ka Itoophiyaan illee hojje martuu hujeetuma jedhisa waan kana hunyeerra wayii jedha. Isin dadhabdanii jechuudha kalaas keessaa kutuu dadhabdanii Suudaaniin akkana gooti jechuudha. Eega maaf guddiftanii keessa? Suudaaniin aangoo qabdi kaa poolisaa jechuun yoo qabdeellee waa fudhattee gadhiiftiin poolisaare. Makiinaan sun kan namicha isin irra wanaannamtee tedhan hagamta akka dhugaatii dubbisan goo qabda. Katarii keessatti poolisii warra abbaa biyyaati miti. Poolisiin lammii biraatti irra guddaan poolisiin Suudaanii akka biyya biraa asitti Suudaaniin irra guddaan aangoo qabu Suudaanii poolisii. Akkasitti jabaadhuu fayyaa ta'ee. Yaa Rabbii kiyyaati yaa Rabbii kiyya na eegi yaa jirati yaa shamarran teennata Oromoodha. Yaa shamarran teennata Oromoo Rabbii jedhaati. Rabbiin isin qabee warri nama arrabsitan yoo na arrabsitan warnummaanii buubbuun teessan buubbuu jechuun beektanii miti mee namni buubbuu jedhu beeku saayinsii kutaa jahaa keessa jiran fakkaate buubbuun teessan fayyaa qabdu na arrabsa namni buubbuu beektanii jirtanii miti buubbuun keessan fayyaa qabu na arrabsa wallaa isiniif arrabama kutaa shamma kutaa afur ayitiin kee kutaa saayinsii kutaa afuriiti moo kutaa jaata ayitiin nan yaadadha namni jechuun buubbuun maal akka ta'e ni beektan jedhee yaada namni buubbuun keessan fayyaa qabdu na arrabsa argitanii namni buubbuun keessan fayyaa qabu na arrabsa maaf isinin jedha wannan isinin jedheef gaafa sinarraa argattan ammas namni ujummoon keessan ka fincaanii yeroo fincaan isin qabee tubboon keessan fincaan qabachuu danda'u na arrabsa wallahi ay maa safuu jabsimaa bu'ee jummaa saayinsii keessa jedha safuu jabsite deemiti saayinsiidhaan warroota saayinsii oomishanii safuu jabsitan jedhi kaamala naan safuu jabsitan jedha warri ujummoo keessan ka fincaanii jechuudha fayyaa qabu na arrabsa takkasan lammaffaa warri selebireemiin keessan fayyaa qabu na arrabsa warri spinal cordiin keessan dhaamsa geessuu dhaamsa deebisuu danda'u fudhachuu danda'u na arrabsa maaliif jennaan hin qaanfattanii ni saalfattanii bakka injiraa miti yeroo waa dubbattan laallataa dubbattan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf I am teacher I am all of subject of teacher maal isiniin akka jedhu hin beeku I don't know wallahi na dhibaa natti ulfaataa harkaa na harkaa wallahi haya Oromoo wallahi jaalallumaaf isin kabajaa kiiloo guddaan kun naa kanitan kun qilee udoo seenee maal qaba wallahi osoo na jaalachuu baattani beekaa na jaalachuun keessan kuni
jaalalti keessan kun nahiite amma jechuudha achirratti osoo dhiira ta'e maalan qaban jedha bar dhiira ta'e wallahi osoo dhiira ta'e maalan qaba sila woxxaree dubbadhaa bar osoo dhiira ta'e maal qaba wallahi sila woxxaree dubbadhaa bar kanaaf I am very rakkachuu wallahi rakkadhe waraana dimsi gorii kami rusuusiti akka dubbadhaati rakkoon Ismee isaan kan irratti isaan illee larkisee angaruu akka ulfa ji'a sagalii dhageeffadhu lubbu sirrallee hin beeku dhiiffamallee naa godhi. Namni tokko beektaa yoo ofii iskeeliin isaa gadi bu'e iskeelii namallee gadi buusuuf yaalii godha. Osoo waan kanarraa osoo haasa'uu dhiiste dhugaa amma akka duraanillee namni geeffaruu ta'ee ilaaluu dhiiseera. Namni illee baay'een hordofuu tokkoffaa maqaallee inni illee badee jira. Salaamaleekum waan ofee. Galee. Bakka jechuun jira miti jireenya itti dhahee Qulqullinni qabdi moo akkam wanti? osoo jalaa haftee dhuffattee faayidaa siin qabu. Aboo bakka ammoo sun niina yaa banil teeri dhageeffadha. Ayyiba. Eessaa dhufteen bakka dhufte si argeera war goorilla. Shubatti sawii minnaak. Naata wallahi dhageeffadha takka wayii kaddee arafaatee anaa kama erguma ofirraa baafte harma kana xiqqoo natti agarsiisan yeroo fiitee akka. Wallah usmi jechuudha. Bilooki ta'u kaleessa illee maal silati maal inni? Aboo sun Osmee kan warroota kadhataa qabatu jirru san illaan tuwwate. Otume sosiyaati bakka simatti koo irra yaada qaballe. Amma Maal jettus miyyaa? Tayyibaan tun daa'ima yaadan qabdu nu keessa kuttee akka taa'amma nu jalaa fidee tan foottu soo simatan asima yaada qabaadha. Kama sibiraa sallaali. Haadha taate? Baay'ee qabda. Wanta bareedduu koo dumbushee. Jira wallahi akkan Sagalee kee dhaga'ee irribnan qabu jedhee taniin dhufee bar. Daqiiqa mataa akkallee taate sagalee kee dhaga'ee irriba nagaa rafaa amma dana gootuu guyyaan kiyya bareeda alhamdulillah rabbil alamin. Sagalee kee dhaga'uuf allaa hobbar kaadha faata jedhee kaabaa dhiisee sitti gara kara kaayiro. galatoon lafti wallah. Mee takka asii dheedatti qabe bannaatish. Osmiyyaa dorgomii galgalaa san lufte mukuuftee. No. Ada faada ibon dhungatu akkasiin hin dhunganne Usmeen. Mee wallahi. No. I don't Boontuu like waggaa me. meeqa akka dhungatu akka an akka boontuu bara akka waan gurraachisan argee achumaan dheessee baran. Laayila. Kan argaa dhungatu adama gastiisee jalaa yoo boonu jeeddee tura tokko nutti dhaachi warra. Akkasuma Zumisha. Arsitti mataan. Har'a koo ije. Oi, cafaroi qabdamoo har'a waan guyyaarumsa jira. Sumayyaa moo beekon. Moo guyyaa heerumaati. Sumayyaa kan wala walattee tumatee yeroo isiin. Haadha Faatee is my queen. Queen imaam Ingiliffaan. Haadha Faatee is my queen. Namni haadha Faatee xiqqeessitan nama nu xiqqeessuu barbaadanii nutu isin irra deemee akkana isiniin jenna kun nu laal. Look me jennaan, look me, look me. Bara ofillee waraana badaa taate wayyaan bara qaban leenjitee gadi baate bara. Miyyaa waa wayii waraabadee raafuu waan danda'u yaa sitti argaana dubbisiisee. Eenyu si dubbisaan immoo? Na dubbisi. Ayya si dubbisa. Miseenjera reefi Akkanuma jedha akkuma tiktokii irraa kana jedha miseenjerii. Naan sottanii gaa'e jaarsi kun onni talabama. Jaarti waan ofii jaarti eessaa dhabamaree kunoo eessaa argama jaarti kunoo akkanatti online irraa argata biifte kan qaama eessaa argama jettee yaaddaati. Maal rakkoo qaba yoo inni hin taane deemee